أنا تعتلا قا أم برتقوت أنا أرجتني برتقوت أنا يو كنا قدي تبرين شابتي نمنا باقي تيجي ردايت أني تنكنيني لكنسلون دكنسلون مسينا تعتني جرتان كيسات نجولين دوبا نمي تجوا ملاتا نمانكم وعليكم السلام ورحمة الله guys namooti isaan baasanii ni bakka harifaati afurran qabdu anuu fudhee jira yoona daabboon tantee qorqoorroo si fakkaattee jirti gubbaa kana furdatta malee yoona daabboon tantee wanni malaaxaa ziizuu fakkaatte yoona akkana buqqee hin beeku anachi dhaqee barreesse. ركني ولا ركنتني بقى على فاتت تلاقي كان لالتن كان ركنتني من زر كسرتي زيزو دي سجرة باجيتا والله يمكن زيزو ما ركني بقى هل بيك مجاورات بر عندي ورب لنا أجايب مجان بقى يا دكنا I think أكجر لافو شمران جلو في جنيفة كينيا في إنجرامي بشان دوبرتي كنا تسايو متادو جدًا متادو كيسي في تجدًا تكفى جرلافو تكسن أنجل never once in life I think زيزو نكسته ونور برمولا هذا مرة وأرب أي وري وأرب ولأن برا همزة يو كسر عليك أي ورا وأرب يا رب يا الله قد عايشة دور على دوك أبدا والله وري وأرب وكسر والله برضو قاعد أسمع زيزو لما وادي ستوك أرونو أنا في كل يومشا عندي كمبر أوبليس ملذ زيناوي نفكاتي كون الرادو متى عندي أنا نمان نهيم قالوا الرابين كبار يا نو الرابي ميت الرابي ركون قبو بشان كيسان يو أسر بشان شمراني يو متى كان رتبو إيه السلام عليكم متى كان ولا والله ما بقى إيه رأيك قرر لابو نفهم باسي أكس نانجل يو إيه مولوتا تجد قال لا هو يوصل تلوكيس الأول لا نيوتنا لجاه سمي دا بر سمي دا يا I don't know nothing girl de ayi faranjino ma wa ala to ne ayi faranjin bar bifura asirati jetta وانا قلت لا نفسي كان كورستامول قلت جد أمو تجري يجود كإنسان صور سفيا دمن أكهم مين جوجا إنسان أما فيا لسه كأن أكون أكرم من تبوه باري بديت يا كنيني أبا جدي ما هاي يندوكسيني كنيني يرومي كتير أتام برسي فرديسا كنيني سوني كنيني لما فردي سوق قامة فردي سوق أبدني لا كيف قامة فردي سوق أبو فقط إيش قبا لا يا قامة مثلا الجدابة كنيني أكان أرفوده كنيني على الجدا يو أرفوده كندوميني جرينجرو نمي شربي أباري لفر راشد إنسان قال أجر بيان ونجر هاي هذا فاتي همزة مرقوتي أجرا يا والله كنيني سنوو فرتي هاي وجدشو بتأم مدفونو قبلنا كان كلالين يقولي قامني كان كي ولد هادي مي قافا كان بلاشتا سيقولي ميتا سرقيس نا والله نمني كنيني لي كيم سكون جدن ميتا قد guys تاب قد اسبي challenge اللي نقوتا ري وكو حاسوب نسبي challenge اللي نقوتا نمتو دفاتي إنا نمني كنيني فرتان والله ألو سني ويا seriously dalu sini wayya namni kinini san fudattani asaman mi dan ke san bila shatatan lakina tamace jiraje ti hayun wallahi lazim hayun man be sisti gujarra likem siti atakka wankani
akka namni bishaan dhugu sani kiniini san guyyaarraa dhugaa oolta. Kiniini maal maqaan isaa natti himi jette. Ashaa kiniini san maqaan natti himi jette. Kiniini san barattee jennaan maseena taatee hafta. Abbaa giddii bira dhaqe. Kunoo ilmoo qabdiyyuu tun. Maal goote kiniini san jetti. Maashaallah ilmoon tante. Usii callisii horii. Ilmee rabbi guddisa. Amma hayyuu tasaadhame. Kiniini fudhattee akkanatti. Wallaa dhugaa isin taa isaa dhaqee wallaa dhugaa isin jedhaa miti. Haadha mana tante yoo fuutee bira fidde inshallah rabbii wal isin haa ga'u. Hayyuu ashee. Dhageeffadhu. Haadha mana tante yoo fuutee bira fidde rabbii wal isin haa ga'u wanta akkasii dhaama. Wanti akkasii dhaamu sun maal yoo jette haadha mana tante akkanuma jettee parastaamoolii dhala dhoogu qaama sitti hin dhiyeessin. Yaa wallahi. Yoo taate jechuudha. Baradhee faran akkamitti. Boruu ka isii feetu yoo ta'e parastaamoolii qaama isii miidhu dhala isii dhoogu ittiin dhiyeessin. Maal yoo jette kiniiniin takka yeroo liqimsite kiniini sa'aa 24 qaama kan kee keessa turtutu jira. Kiniini sa'aatii 12 qaama kan kee keessa turtutu jira. Isin kun yookaan nyaata gayaa yoo hin qabaatin yookaan ammoo qaamni isii jechuudha nama garii jechuudha. Ka qaamni isii danda'utu jira kan qaamni isii hin dandeenyetu jira. Kiniiniin kun maal godhadhee qaama isii miidha hidda isii miidha jechuudha. Haadha mana tante kana boodhaaf ilmoo kan itti dhalchoota barbaadu taate miidha inni garaacha isii jechuudha. Ujummoo oovarii kan ilmoon keessatti argamu kan micireen keessatti argamu miidhe laaffise. Argitee miidhe jechuudha laaffise. Bara ati waa yaaddee waa qicadhee ol kaa'edha jettutti qaamni isii sun laafee jira waan ta'eef qabachuu hin danda'u irraa wanta ta'a jechuudha irraa baati jechuudha ilmoon. Amma namoonni gargariin maal jedha haati manaatti jedhaluu dhabdee dubartiin illee garaan na hafuu didee ulfa ji'aa ganan narraa bahe ulfa akkasiitiin narraa bahe neegar ofii kan keetii ummiitee jechuudha. Dura kiniiniidhaanii gadaamessaa kan kee laaffiste. Baatee mucattiin takka yeroo baay'ee dhiiga qaama isii keessaa qoxaaxaruu hin dandeettu dhiiguma ba'a. Hogguu waan san gootu dhiigitti dhiiga keessaa baha bakka. Kiniinii san hogguu fudhattu. Annama akkas jettee natti himte wallaa. Kiniinii kana baqa hin jiraami dhiigi qaama isii kana keessaa gajjiga. Kanaafuu kiniinii fudhattanii abbaa giddii kiniinii isinitti guura gowwooti teenna dhaqxeetiin reyaala 500 isiniin jedha isin ilmee garaa kana keessa ani bar shamarran kana ajaa'ibdanii. Bantanii kennitanii akkamitti ulfaahee jettanii of gaafattan. Waraan dalage rabbii jedheeti. Cufi barri. Kanaafuu if eeggadha abbaa giddii irraa fagaadha. Ni galee. Haati faatee. Yaa wallah. Jana mee taasisa kana takka nama yachiisa puushkodha. Dhugaa rabbii isiniin jedhaanin na dhageeffadha. Kana jibbitullee argita kana jibbitullee kan anan feenillee yaada kana fudhadhu waan boru si miidhuu fi waan boru si miine addaan baasi. Ana na jibbii rakkoon qabu garuu wanni an dubbataa jiru kun yoo sii ta'e itti fayyadama. Ana amma inshaallah yoon heerume qajeelatti karoorri kiyya maali ilmoo dhaluudha. Malee gadaamessaa kiyya hadha lakki hoolaa horsiifne si fuudha. Lakki siree hojjetannee si fuudha. Lakki mana kiraa qabannee si fuudha. Lakki mana maal bitannee si fuudha. Lakki lafa qochisiifadhee si fuudha kan jedhu irraa hin dhaga'u. Lafa qochisiifatee na fuudha taanaanni horatee ka'ee horii horatee waa hunda horatee na fuudha taanaan irraa of qabee manatti hojii taa'ee naga kan kootiini. Gaafa inni harkaan nagaya gaafa inni isaaf mijate ilmoo dhalaa jechuudha. Dhageettanii ilmoo dhalaa. Intee ani liqimsee oole. Sinii galee malee zim jedhee akkanumaani ani inti galgala inni bishaanatti haayilaandi qabateetiin hoofaatee tiyya kana gad dabarsii kana irraan dabarsinaan jedhee neevar isaan dhaga'u jechuudha. Maaliif jireenya kan kooka fuulduraan barbaada kaa'anii. Hadda yoo isaan adda baate akkasitti boroo yoo inni si gatee si biraa lixe ati chaansiin qabduu jechuudha. Yaa. Wala chaansii kan qabdu. Maaliif inni si gatee si biraa lixa? Ati boroo ilmoo godhachuu hin dandeettu kabiraati yoo heerumte
gadi qicutuun lafatti taraarte bo'eessa taraarte jedhee gaafii itti ta'a jireenya gaarii hin jiraatanii gaaf kan si gatee si biraa lixaa jechuudha. Dhumatee bar. Kanaafuyyuu walumaa galatti dhiirri kiniinii si nyaachiftu dhiirri ganama galgala kiniinii hurbaana si gootee ilmoo yoo ati bar ulfaa'ee muka yoo madaaluu barbaaddan manuma hojii taa'iti ulfaa'ee garaan na haafee galatoo kiyya maal wayyaa jedhi dhugaa rabbii osoo fooqii gubbaa of gate osoo fooqii gubbaa of gateeti homaa ittiin fakkaatu jechuudha yoo ati ulfaa'ee du'e jettee kanatti rifata. Ilmoo argachuu fi ilmoo dhaluun nama hirrifachiisoo nama yoo gammachiise malee garuu inni malee waan sin feene jechuudha namni tokko beeka ilmoo garas si ajjeesu waan boru sin feeneef ilmoo garas si ajjeesa jechuudha. Akkasii warri ammoo hin jiraa miti. Adii Hamzaan si tulfeessaa jira. Maal Hamzaa gizee waliin rafu sanatti lukati lamaan zabanyaan lukati lamaanii jidduu turte ati. Gizee an Hamzaa waliin rafu sanatti qixxeessan turte ati. Barna dhibdanii bar. Ati Hamzaan akkam si godhaa? Hamzaan akkas. Gizee an Hamzaa waliin rafu sanatti jidduu lukati lamaan jidduu turte ati laalaa turte ati. Hin turre jechuudha. Zin jettee jechuudha waan hin argine tokko. Hillaaqate naa ishee soori. Beekaa koo amma dhuftaa erga gurbichi kun mudhiitii yana fute. Erga gurbichi kun na ajjeese ati amma dhuftaa jedhee bakmeena fi. Maali amma dhufuun garuu? Si'a meeqaa guutuu biyya na nyaachise. Aishaan daa'im. Wallaahi dhugaa dhaabar. Dubartiin kiniinii liqimsitanii wallaahi isiniif toroo miti dhugaa isinitti. Ani doktora asbiraalleen qaba kunoo kan waan akkasii nama barbaada. Jawwee maali tayyatu kun maal gaafa dhaloosan iyyuu maa ilmooti yesan iyyuu si kuna keessaa fuudhee miti maa akkamitti waakkadha jetteeti bareeddu iyyee. Akkamiin waakkadha maa gaafa dhalosan lukatiyya lamaan jidduu jirtu ati. Abbaa giddii bira deemtanii ijoolleen durbaa kiniinii irraa fudhatan kiniinii san irra kasaarsaa. Isinii galee. Minuu faranjiini waan dhiira fayyadu borsaa keessa kaahattee deemti. Seriously soba seetaniimi? Faranjiin borsaa keessa kaahattee deemti. Osoo duutee qullaa sitti hin kennitu borsaa san bantee yoo ati hin qabaatin fuutee sitti keetti. Dhugaan banaa faranjii amma ilaalta waan akkanuma calliftee nama jala afatu ni fakkaataami. Borsaa keessatti yeroo dhaggeeffadhaa dhugaa ijoolleen tuni nama micciire yookiin inni fudhatan rakkoo qaba. Sirriitti dhaggeeffadhaa. Dhaggeeffadhaa wantoonni sunniin darbee shamarran takka takka irratti ni argama. Maal gootan isinii fakkaate? Kiniin abbaa giddii damma caala natti tolee jetti. Hudduu teetiin hayyuu dhaggeeffadhu hudduu teetiin dhiiga xabgoota wallaahi achiif duraan dhugaa sitti maal. Wallaahi. Na dhaggeeffadhaa isinii hima wanni sun hin jira. Garuu shamarran maal gootan isinii fakkaate yeroo akkasitti isin dhukkubsanii. Akkanatti jettee gowwummaa kanaan akkana teetta malee si galee kiniinii san gaafa fudhattee. Miidhaa fudhadhaa. Leelaan borsaa. Injira qolichi tokko tokko jechuudha mana yaalaa dhattanii jira. Garuu mana yaalaa deemtanii waan akkasii fudhachuu irra osoo wannoo fudhatanii irra gaariidha. Mana keessatti jechuudha wantoota ho'aa ta'e jechuudha waan qorraa irraa fagaattanii wantoota ho'aa ta'e jechuudha waan akka shaayii bunaa wantoota tokko tokko yoo jechuudha. Yoo dhuddaniitiin jettanii irra gaariidha. Garuu mana yaalaa deemtanii qoricha fudhatu fi kan kootii yaalama malee rabbillee furmaata naa ta'e tokkoffaa lammaffaan ammoo ufuma kiyyaa'i malee wallaahi kiniiniin nyaadhu mana yaalaa dhaqee hin fudhadhu kiniinii. Maaliifuu kiniiniin akkuma faayidaa qabu miidhaallee qaba qaama kan keetiif. Gatii kana ta'ee fi kan mana yaalaa dhaqee kiniiniin fudhadhu dhugaa rabbii isiniin jedha. Fakkiin wantoota tokko tokko mana keessa fayyadamu.
kaalsii guuraa deemaa. Keessattuu ijoolleen Dubaay. Maaliif ijoolleen Dubaay niinii kana liqimsitanii abbaa giddii mattanaan jedhamu oluu malaata. Dubaay bichaadhaa miti bara wallahi taa'ifaa dhugaa siin jedha. Dubaay bichaadhaa miti. Ni jira amma Kuweetiinis ni jira bara. Kuweetiin keessas ni jira. Dhugaa rabbi isin hin jedha. Taa osoo abbaa manaa qabdu abbaa manaa isii biyya jiru. Isiin ammoo achitti hoolaa keessatti kiniini bitatteetiin deemtee achitti kiniini nyaatti ofi. Gaafa biyya galte abbaan manaa isii odoo qullubbii dhaabu boolla qota kana godheeti waa takka irraan buutu jechuudha. Duute kaa'u ajjeefte jechuudha. Waggaa sagal biyya ormaa keessa teettu keessatti ajjeefte chaasii takka hin qabdu. Argitanii? Hin jira Kuweetiin keessallee. Amma Kuweetiin faa keessatti jechuudha baangaaliitu mana ittiin ijaarata. Baangaalii qoricha tokko jechuudha gurguruudhaafi tagaraanii hafe haa ta'u tamaalii haa ta'u qoricha tokko gurguruudhaaf baangaaliin diinaara meeqa fudhatti beektanii wallahi dhugaa isin hin jedha dhugaan ni hadhuufti gad liqimsaa galu baangaaliin meeqa fudhatti birrii 50 birrii 60 fudhatti birrii 50 yookaan birrii 60 suni abaaboo afurii naa guuta birrii 50 yookaan birrii 60 suni Itoophiyaa yoo deemte meeqa taati birrii akkas 14,000 15,000 taati. Ati mee jechuudha hanga kana gootu yoo gara biyyaa galteetiin mana tokko ittiin ijaaratte respectii guddaa argatta faayidaa guddaallee argatta jechuudha. Dhugaan ni beekti shamarran gadi liqimsaa wallaa gadi liqimsaa gadi liqimsaa sanuu bar dhiira faayidaa siin qabneef bar osoo dhiira faayidaa siin qaburraallee akkas taate homaa miti. Dhiira faayidaa siin qabne tokko kan hadha siyaaseen shaanxaa baasii baay'ee si geessee boru asiin tabiraa galfatu. Osoo bar wallahi taashaa waan si ajaa'ibu abbaan manaa qabaa osoo beekan haadha manaa qabaa osoo beekan finna qabaa osoo beekan jiruu qabaa osoo beektu shaqalatti. Injiraa miti beekaa akka waan kun ilmayyoo hoolaa gizema ilmoolee hoolaa yeroo lakkuu dhalattee yatta gisee tuuni hootee irraa buute tuu nama jalqatanii. Dubartiin mana bakka akkas taate wallahi qincooftee jirtu meeqatu jira akka xiyyaa fakkeenya fa hande qaldaalecha yoo ijoollee liqimsitan waa kan walitti qabna dhugaa jette garuu jira tokko kaayyoo bisii kan kaayyoo kun hayyuu nama dammacaadha natti hoola si godhe kun rooteetti si kan nama beeku natti fakkaatan saa walalaa akkamitti amma hoola si godhe baay'ee firaa foolu moo nama irraa qabna dhuguma banta hayyuu bika kadhe rabbitti haadhe guyyaa takka na amantaa diddanitti dhiiftan malee guyyaa takka zinaa dalaguudhaaf jecha kiniini ilmoo garaatti na ajjeesu nyaadhe hin beeku rabbiin kan kun argasi sodaadhee osoo hin taane dhugaa jirtu jechuudha guyyaa takka jechuudha inuma waan akkasii sannee baree bara ani sini hin bee bara wallahi maaliifuyyuu injiraanti. Kanaafuu beeka guys mataa walla raama dhugama bara hin fayyadamu takkaa waan akkasii amma ammoo shamarran faashinii fiddee bittee shaanxaa keessa kaayattee taaksii takanfaltu ta'isiiti qamanaa bayeetti dhagu ka'isiiti kan nyaatan ka'isii kan dhugan ka'isii kan algaa bulan ka'isii maamadoon kiyya walaawalatee bichaa dhufuudha. I am so sorry jedha waan akkanaa kana amma jechuudha. I am so sorry jedha waan akkanaa. Allaattiin sirraa naqee kanaafuu beeka hundi keessanii liqin kanaas hayyuu irraa fagaatu ajaa'iba qabdu warri kun taataroonni illee ilmaan nu boochiftanii jirtu wallah shaggee baadiyyaa Rotex men ade bisa timan ande bistu qoy nama si beeku san mo ati eenyu qoy garuu an akkamitti amma follow si deebisuu danda'e moo account ma kan keetitu iyyuu kanaayyuu deebin ade bisime nama si beeku san mo qabaa dubbummaa qabdaaree rakkadhe wallaa durbummaa tanaa waliin rakkadhe bara ani mu namni akka kee durbummaa tanaa waliin rakkate hin jiru ijoollee meeqa qabdaa ijoollee 5 qabaa. Siya guddisu jedha.
Abidda suni dhugomti bar dhugaa rabbi. Yaadina ijoollee meeqa qabdaa eessa dhalte maal taate eebalu ta'u. Wallahi rakkatina. Ani amma. Ani wallahi isuma na si beeka. Aisha yoom fuuta Aisha kudhan guutuu biyya Arabaa teessee mana qabda. Lakki mana qabu ariiftiitiyya. Goofuun diinaaban. Aisha yoom jaartii fuudhachaa jirani? Inshaallah fuudha. Ani hin fuudha yoo Rabbina laaffisee natti fuudhaa mi'a namma. Guys, natti fuudha mi'a namma. Wanno. An akka fuudhu barbaada. Rooba yoom fuudha qoy. Rooba illee dhiyootti hin fuudha. Rooba yoom fuudha. Dhiyootti hin fuudhaa siin jedhe. Amma waa tottolfataa jira. Haadha faatee fuudhi. Haadha faatee qaafana biraa deemu. Mashallah today is look good Muslim. La wallah. Kan si jibbu maqaa kee dhafaate gaafii qaba. Let's go. Itti Mee namni natti heerumta lakkoofsa akka tuqa. Natti fuudha gabbara malee natti fuudha gabbara. Dalagannee waliin. Oduu namaatti takka bakka kenneen beeka wadda. Dalagannee waliin jijjiiramnaa namni natti heerumta. Sababa afurii naa kenna haa qaxxaanuun jirti tan amma. Hagan qaxxaayin turre amma. Mee abaaboo afurnaa guuttanii kaatanii irratti waanaa darbitanii kaatanii gurbicha kan osoo mataan isinii dhaabee isinii bohaartiin taatu mee asirra waanaa darbaa mee abaaboo takka namni biroo takka abaaboo takka gaafa taa'ee